Gara jecheetti aanu yoo dhufne maal jedha? Duty jenna. Maal jenna? Duty. Okay? Iseen tiin tunilleen gara dii deebitee jirti jechuudha Ameerikaa biratti akka seera flap tiitti jechuudha. So duty jedhame. Duty. Okay. Duty means responsibility. Itti gaafatamummaa jechuudha. Okay. Asirratti dirqama jechuus ni ta'a. Itti gaafatamummaa jechuudha. Walumaa galatti hiikni walii galaa jechuudha. Isa kanaanoo wal qabatee fakkeenya akkamii ijaaruu dandeenya jecha kanarraa. Fakkeenyaaf namni tokko maatii koo gargaaruun dirqama kootii jechuu barbaada. Okay? Dirqama jennee hiikni isaa yookiin immoo itti gaafatamummaa jennee so maatii koo gargaaruun dirqama kootii akkamii jechuu danda'a. It is my duty to help my parents. Meedeebaa jedha. It is my duty. Hangaasii dirqama kooti jechuudha. To help jechuun gargaaruudha. My parents. Parent jechuun haadhaa fi abbaadha beeki. If keessatti jara lameen san qabatee jira jechuudha. So akkami jenna? It is my duty to help my parents. Jedhamee al tokko na wajjin. It is my duty to help my parents. Akkaataan itti jettan pronunciation isin dhufe jedheeti yaada. This means I must help my parents because it is my responsibility. Okay? Maatii koo gargaaruun dirqama kootii jechuudha. Isaan gargaaruun. Okay, I must help my parents. Maatii koo gargaaruun dirqama kootii jechuudha. Because it is my responsibility. Kana jechuun responsibility yookiin itti gaafatamummaa kootii jechuudha kuni. So, fakkeenyaaf dirqamni raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Soldiers jechuun raayyaa ittisa biyyaati fakkeenyaaf. Dirqamni isaanii okay biyya eeguudha yoo jechuu barbaade akkamittiin jedha. A soldier's duty is to protect the country. A soldier's duty is to protect the country. A soldier's duty is to protect the country. Akkasi jenne shoda dafne. Dura suuta jedha. A soldier's duty is sadee walirraa deebisnu. A soldier's duty is samboda to protect kayyadutti guutaa. A soldier's duty is to protect samboda jecha the country jedhu qofatti doo qofa jechuudha. Walirratti guutuun isaa yeroo deebi'u. A soldier's duty is to protect the country. Okay? Dirqamni loltuudha yookiin immoo raayyaadha. Maali? Biyya eeguudha. Protect jechuun eeguu jechuudha. Fakkeenyaaf dirqamni barsiisaadha maali? Ni beektanii dirqamni barsiisaa barattoota barsiisuudha. So, maal jennee hima kana ijaarra. A teacher's duty, okay? A teacher's duty is to teach students. A teacher's duty is to teach students. A teacher's duty is to teach students. Jedhame lafaan. A teacher's duty ammaasi. Ergasii immoo a teacher's duty is to teach. Okay? Samboda. A teacher's duty is to teach students. A teacher's duty is to teach students. This means the teacher's main responsibility is to educate learners. Fakkeenyaaf hospitaala wayii dheeyxeeti narsii yookiin immoo doktorota yookiin nama si tajaajilu yookiin si ilaalu barbaadda. Biizii tahaa qabamanii jiranii yookiin namoota hojiirra jira. Nama achi keessa jiru kan eegus ta'ee namoota wayii gaafatta. Narsoonni amma warri narsiidha lafan jiranii dirqamarra jiranii sin jechuu danda'an. Akkamiin sin jedhan jecha kana. Baay'inaan ni dhaga'ama miidiyaa adda addaa irratti yeroo haasa'amu fiilma adda addaa irratti okay. Inni sun akkami? The nurse is on duty. The nurse is on duty now. The nurse is on duty now.
The nurse is on duty now. Siin jedhan. The nurse is on duty now. The nurse is on duty now. This means the nurse is working at this moment jechuudha gabaabumatti. Narsiin yeroo kanatti hojjechaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hojii ati ittiin qaxaramin tokko irra dhufee namni waan ati godhuu hin qabne kana godhi siin jedha. Okay? Kana qulqulleessi siin jedha. Bakka kana qulqulleessifa siin jedha dhufee waan sin galchine tokko jechuudha. Sanbooda maal jettaan? It is not my duty to clean this. Okay? Kana qulqulleessuun dirqama koo miti jechuu jirta jechuudha. Kana jechuun it is not my duty yerootu kuni dirqama kooti miti. To clean this. Kana qulqulleessuun. Clean jechuun qulqulleessuun mire. Okay? Isa kana akkamitti dafnee deebisna? In professional ways yookiin immoo pronunciation sirrii eegganne jechuudha. It is not my duty to clean this. It is not. It is. Jettani? It is not. Sanbooda. It is not my duty. Amma asii jettani? Okay, guutuu isaa jennu. It is not my duty to clean this. It is not my duty to clean this. It is not my duty to clean this. Okay? Cleaning this is not my responsibility. Jechuudha. Kana qulqulleessuun dirqama koo miti. Fantastic. Gara jecheetti aanu yeroo dhufnu akkana jedha. Photo jennaan yeroo bira. Photo. Asii. Photo kana asiinis vowelii jira. Oodha. Asiinis oodha. Jidduu tana maaltu jira? Tiidha. So yeroo akkanaati gaa. Flaptiin kan uumamtu jechaa jirra mire. So akkamii kana jechuun diitti jijjiiraa jechaa jira jechuu akka seeratti. Photo jenna jechuudha. Photo. Photo jechuudha. Photo. Photo jedhame. Okay, photo means picture from a camera. Suuraa kaameraadhaan kaafamtu. Photo jennaani mire. Photo jennaan jechuudha. Akka Ameerikaatti kana booda. Kana jechuun suuraa jechuudha afaan keenyatti. Suuraadhaan wal qabsiisee mee fakkeenyota akkamii fa'aa jechuu dandeenya? Maaltu isin mul'ata? Fakkeenya gaggabaabaa maaltu mataa keessa isin dhufa? Jechi akka irregular verbitti jechuudha. Jechi take jettu kaasuu jechuudha. Okay? Yookiin immoo fuudhus ni ta'a, fudhachuus ni ta'a. Ammoo akka suuratti yoo kaas deebinu ta'e jecha kana take kan jedhu huni maal ta'a? Kaasuu ta'a jechuudha. Photo wajjin wal dhufu jechuudha. Kaasuun kuni yeroo pastitti deebi'u jechuudha. Simple pastitti. Taatee darbetti wanta darbe dhaluu darbetti yeroo jijjiirru took ta'a jechuudha. Took. So amma gaa ani kaasee jechuudhaaf deemna. I took a photo. I took a photo. Ani maal godhe? I captured a picture jechuudha. Ani suuraa kaasee jira jechuudha. This means you captured it, okay, with camera or phone jechuu dandeessu. Kanaaf namichi kaasee kaameraadhaan yookiin immoo moobaayilaan kaasa. So suuraa kaasee jechuu jira. I took a picture. I took a photo. Yeah, jechuudha. I took a photo jechuudha. Wanni amma qabxiin nuti irratti xiyyeeffachaa jiru pronunciation waan ta'eef. I took a photo. I took a photo. Jettani? Wonderful. Fakkeenya biraa maal jechuu dandeenya? Namni wayii suuraa kee ilaalee waa wanuma tolte bareedaadha sin jechuu danda'a miti. So namni biraa deebisee waan namni sun jedhe deebisee himaaf nama tokkoof akkam jedhaan. Isheen suuraa kee feetee jirti, jaalattee jirti jechuu barbaada. Mi jedhaan. She likes your photo. Isheen suuraa kee jaalattee yookiin feetee jirti. She likes your photo. 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 Akkasi jaama jechuudha. This means she thinks your picture looks nice. Suuraan tee hedduu bareeddii jechuu jirti jechuudha. She thinks your picture looks nice. Okay? Akkasi hedduutti suuraan tee hedduu bareeddii jechuudha.
Fakkeenyaaf gareedhaan suuraa kaana jetta nam takkaan. Kota gareedhaan suuraa kaana. Akkami jetta akkas. Jecha photo jettu tana photo godhuudhaan jechuudha kan inni barbaade amma asirratti. Okay? Let's take a group photo. Yookaan immoo let's take a photo. Photo haa kaanu jechuudhaaf. Okay? Let's take a group photo. Photo. Jettani photo ma qofaan godhinaadha. Photo yaadani. Maal jennee let's take haa kaanu a group photo. Photo gareedhaan haa kaanu jechuu jirra.